Addunyaa xiyyeeffannaan ishee maallaqaaf ta'e kana keessatti namoonni tokko tokko namoota hedduu keessaa addatti mul'achuuf jecha carraaqqii adda ta'e godhu. Haa ta'u malee garuu xiyyeeffannaa argachuuf jecha qaama ofii balleessuurraan maaltu nama ga'uu danda'a? Kabajamtoota daawwattoota Naatoo akkam jirtu? Har'a seenaa namoota xiyyeeffannaa argachuuf jecha qaama isaanii irratti miidhaa kan geessisan kan ilaallu ta'a. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuun maatii Naatoo ta'uun viidiyoo ajaa'ibsiisoo ta'an daawwadha. Akkasumas viidiyoo kana akkaataa inni isiniif dhiyaate isinitti toleera yoo ta'e ammoo laayik gochuun na cina dhaabbadha. Black Aliens namichi argitan kun Antiinoo Firiidoo jedhama. Lammii Faransaay kan ta'e nama ganna 34ti. Firiidoon uumama addaa yookaan UFO jettee kan waamtu Ameerikaan uumama argitan kana fakkaachuu fi kan yaaleedha. Namichi kun uumama addaa kana fakkaachuuf jecha qaama isaa hanga daangaatti kan dhiibedha. Firiidoon uumama addaa kana fakkaachuuf jecha funyaan isaa, gurra isaa, quba harkaa fi arraba isaa kan ofirraa mureedha. Akkasumas taatoo hedduu uumama addaa isa fakkeessuuf qaama isaa fi ija isaa keessallee otoo hin hafiin bocamaniiru. Firiidoon uumama addaa fakkaachuu fi wanti isa kakaasee beekamtii addunyaa kana irratti argachuu fi akkasumas akka yaada isaatti uumamni addaa kun yeroo gara biyya lafaa dhufanitti namoota hin miidhu. Ani immoo wantan isaan fakkaadhuuf carraan UFOtaan miidhamuu koo baay'ee xiqqoodha jechuun yaada. Firiidoon osoo gara uumama addaa fakkaachuutti hin dhufin dura nama bareedaa fi qaama bareedaa qabu suuraa isaa irraa kan argitan kana fakkaata ture. Haa ta'u malee Firiidoon fedhii uumama addaa fakkaachuuf keessa isaa guuteen qaama isaa aarsaa godheera. Haala argitan kanaanis funyaan isaa ofirraa mureera akkasumas gurra isaa lamaanuu fi quba harka mirgaa lamaa ofirraa mureera. Arraba isaas bakka lamatti gargar qoodheera. Ija isaas ammoo gara magariisaatti jijjiireera. Aarsaan kun hundinuu immoo UFOta fakkaachuuf gatii kaffalameedha. For him, it's a whole other problem. Sometimes taking up to a year to he's extremely fascinated and confessed it's rather hard on his body. Rolf Buchholz namichi argitan kun Rolf jedhama. Lammii Jarman kan ta'e nama ganna 64ti. Maanguddoon kun jijjiirama qaama isaanii irratti godhaniin bara 2010 akka lakkoofsa Awurooppaatti nama Giinees Buukii irratti galmaanidha. Maanguddoon kun wanti akka isaan galmee addunyaa irratti galmaan isaan godhee qaama isaanii iddoo 453 kan uratan yoo ta'u, iddoo urataniittis warqee meetii godhataniiru. If I want something, I did it, and one day I thought I'm the world record holder. Maanguddoon kun bakka 453 uratan keessaa iddoo 278 fuula isaanii irratti kan uratan yoo ta'u, iddoo 94 immoo hidhii isaanii irratti nama urachuudhaan warqee meetii dhaabbatanidha. And I'm the man with the most body modification. I think the famous Kana alatti qaamni maanguddoo kanaa hedduun isaanii warqee meetii fi taatoodhaan kan haguugamedha. Akkasumas adda isaanii irratti namtolchee wanta gaafa horii fakkaatu nama godhatanidha. Maanguddoon kun jijjiirama qaama isaanii irratti argitan kana bira ga'uuf waggoota 20 ol kan itti fudhatedha. And challenges perceptions, the extent to which people go to modify their. Maanguddoon kun jijjiirama qaama isaanii kan eegalanii taatoo miila isaanii irratti kaafatanii ture. The first modification was a tattoo on my leg. Taatoon kunis hiriyootaa fi namoota isaaniitti dhiyaataniin kan jaallatamee fi dinqisiifatame ture. Maanguddoon kunis jaallatamummaa fi dinqisiifamannaa kana addunyaa irraa argachuu wanta barbaadaniif aarsaa addaa kaffalaniiru. Ija isaanii taatoodhaan kan gurraachessanidha. Arraba isaanii bakka lamatti gargar qoodaniiru. Arraba isaanii keessattis warqee meetii dhaabbataniiru. Kana qofas osoo hin taane opereeshinii gurguddaa godhaniiru. Opereeshinii kanaanis harka isaanii keessatti wanta kubbaa fakkaatuu fi maagineetii kaa'aniiru. No inspiration behind it, only to do it and to show that you can do it. And that's flexible implants. In my finger I have magnets.
Haaluma kanaanis wanta gaafa horii fakkaatu godhataniiru. Akkasumas qaama isaanii parsantaa 90 ol taatoodhaan kan haguuganidha. Ralph's fascination with body modification goes beyond being a mere hobby. Gaaffii gaazexeessonni jijjiirama qaama keessan irratti gootan keessaa jijjiiramni ulfaataan isa kamii jedhanii gaafatanis yeroo deebisanitti akkas jedhan. Jijjiiramni ani qaama koo irratti godhe keessaa jijjiiramni ani ija koo irratti godhe baay'ee ulfaataadha. Jijjiiramni ani ija koo irratti godhe hanga ija koo na dhabsiisuttis deemee ture jedhan. Gaaffii namoonni yaada akkamii isiniif qabu jedhamanii gaafatamanis akkas jedhan. Gariin jijjiiramni qaama koo irratti godhe baay'ee jaallatu, baay'ees dinqisiifatu. Gariin ammoo akkan seexanaaf bitameetti na yaadu. Ani garuu akkas miti. Ani seexana hin jaalladhu, yaada isaatiifis hin bitamu jechuun deebisan. The eyes are ink, they are black. Seexana Piraadoo. Dhalli namaa wanta jaallatu tokko hordofuu fi akka wanta jaallatu tokko ta'uuf yaaluun waanuma addunyaa kanarra jirudha. Haa ta'u malee namni seexana jaallatee akka seexanaa ta'uuf yaaluun wanta raajiidha. Namichi argitan kun Mikael Piraadoo jedhama. Addunyaan ammoo seexana Piraadoo jechuun waamti. His nickname is the human Satan, and he's had an interest in body art all of his life. Namichi kun akka barsiisa amantii isaatti seexanni bifa gurraacha gaafa kan qabu, ilkaan gurguddaa kan qabuu fi gurra kan hin qabneedha. Akkasumas arrabni isaa bakka lamatti kan gargar qoodamee fi gurraacha ta'edha jechuun seexana ijaan hin mul'anne bifa isaa himu. Namichi kunis seexana wanta jaallatuuf akkasumas wanta seexana fakkaachuu waan barbaaduuf seexana fakkaachuu fi nama yaalii hadhaa godheedha. Was in a lot of pain and couldn't move around, thinking it may have been infected. Namni kun seexana fakkaachuuf jecha qaama isaa hedduu aarsaa godheera. Akkuma argitan kana gurra isaa lamaanuu ofirraa mureera. Ilkaan isaas kan uumaan isaaf laatee hunda ofirraa buqqisee ilkaan namtolchee warqee meetiidhaan ilkaan gurguddaa dhaabbateera. Funyaan isaas ofirraa mursiiseera. Akkasumas ija isaa taatoo gurraachaan tumateera. Ija isaas guutumaa guutuutti gurraacha godheera. Akkasumas adda isaa irratti wanta seeraamikii irraa hojjetame gaafa horii fakkaatu akka namtolchee ta'etti osoo hin taane akka uumaan isaaf laateetti dhaabbateera. Look metal, and if we're going really crazy with it, we gotta add in tusks. Piraadoon bara 1977 akka lakkoofsa faranjiitti kan dhalate yoo ta'u nama lammii Biraazilii ta'edha. Piraadoon yeroo ijoollummaa isaa akkuma nama kaaniitti kan dabarseedha. Akkasumas barnoota isaa xumuree nama barnoota isaan digiriin eebbifame ture. Haa ta'u malee ijoollummaa isaa irraa kaasee nama ogeessa taatoo namoota irratti kaasuu ta'uu hawwuu ture. Barnoota ittiin eebbifameen hojjechuurras ogeessa taatoo ta'uun nama filateedha. Ogummaa kanaanis nama milkaa'edha. Waggaattis doolaara Ameerikaa hanga 600 ol hojjechuu danda'udha. Piraadoon ogummaa kanarratti osoo hojjetu nama gargaartuu jireenya isaa isaaf taatu yookaan immoo haadha warraa isaa taatee nama ogummaa taatoo kaasuu irratti bobbaatee hojjettu Kaaroo Piraadoo nama jedhamtu wajjin kan wal bare yoo ta'u bara 2010 sadaasa 3 akka lakkoofsa faranjiitti kan wal fuudhanidha. Yeroo kana kaasee ture kan jireenyi Piraadoo jijjiirame. Haati warraa isaa Kaarool nama ogummaa gahaa qabduudha. Akkasumas maamiltoota ishee fi qaama isaanii irratti akka barbaadanitti nama taatoo kaasuu dandeessuudha. Kaarool ogummaa ishee kanaanis fuulaa fi qaama abbaa manaa ishee irratti nama taatoo hedduu kaasuudhaan jijjiirama qaama abbaa warraa ishee keessatti nama ga'ee guddaa qabduudha. Taatoo abbaa manaa ishee fi ofii ishee irratti kaasteenis isheenis dubartii seexana jedhamuun addunyaa biratti waamamti. No interest in being like black alien, and he's on his own journey. Gaaffii gaazexeessonni waa'ee jijjiirama qaama isaa irratti gaafataniis akkas jedhee deebise. Ani anuma amana na fudhaa gurra koo funyaan koo fi quba harkaa koo ofirraa muruun koo gaafas dhaabbachuun koo akkan ofii koo argadhuuf na gargaareera. Reefanis jijjiirama qaama kootii jammare malee yooman bakka yaade sana ga'e. Kana caalaatti qaama koo jijjiiree wanta barbaade sana seexana fakkaadhee mul'adha. Namoonni anarraa barachuu qabdu. Dhalli namaa wanta barbaade ta'uu danda'a jechuun deebiseef. Having his entire body tattooed wasn't enough though, because he chose to go through with the risky procedure of tattooing his eyes. Lizardman. Namni kuni Eric Spark jedhama. Addunyaan ammoo Lizardman jechuu waamti. Kana jechuunis nama lootuu jechuudha. Eric fooyya'insi inni qaama isaa irratti godheen addunyaa baay'ee kan ajaa'ibeedha.
Fooyyeensi inni qaama isaa irratti godhes fooyyeensa lootuu yookaan laccuu fakkaachuuti. Sideshow stunts, also front the band and I'm sometimes a freelancer. Eric lootuu hedduu kan jaallatuu fi akkaataa uumama lootuu kan ajaa'ibsiifatudha. Namni kun jaalala inni lootuuf qabu agarsiisuuf jecha qaama isaa tokko tokko haarsaa godheera. I've had my teeth filed down into points and my tongue bifurcated, split into like that of a snake. Arraba isaa bakka lamatti gargar qoodeera, ilkaan isaa immoo kan qarsiisedha. Akkasumas % 80 ol taatoo magariisaan qaama isaa irratti bocamaniiru. Adda isaa irrattis wanta kubbaa fakkaatu pilaastik sarjariin hojjetamaniiru. Namni kun agarsiisa garagaraa waltajjii irratti kan agarsiisudha. Wanta inni waltajjii irratti agarsiisus ilaaluu fi wantoota miira namaatti baay'ee ulfaatanidha. At a tattoo convention outside Syracuse, New York. I take these scissors, give them a lick, and then just a quick little stick across my face. Whether it's the serpent in the Garden of Eden, whether it's this. Ladies and gentlemen, this is my cranial corkscrew. Here we go. Pixel Fox. Dubartiin argitan kun jijjiirama qaamaa ajaa'ibsiisaa kan raawwattedha. Innis lafee cinaachaa ja'a opereeshiniidhaan kan of keessaa baaftedha. Pixel fiilmii ashaanguliitii ijoollummaa ishee irraa kaastee daawwachaa nama guddatteedha. Jaalala fiilmii kanaafis qabdu jijjiirama qaama ishee irratti gooteen ibsiteetti. Jijjiirama kanaafis aarsaa qaama ishee gooteetti. Lafee cinaachaa ja'a opereeshiniidhaan bifa argitan kanaan kan of keessaa baaftedha. About as motivated a person as you're going to find. Red number 3, let me know. It's crazy. I can't believe that just happened. Kaayyoon opereeshinii kanaas mudhii qal'aa argachuu fi kan godhamedha. Itti aanstees opereeshinii jashee irratti bifa argitan kanaan kan raawwattedha. For 1 month, not put water inside the eyes, okay? Kaayyoon opereeshinii kanaas iji ishee akka ashaanguliitii fakkaatuuf, kana jechuunis akka ashaanguliitiitti iddoo tokko qofa irratti xiyyeeffachuuf kan ija ishee opereeshinii gootedha. Haaluma kanaanis harma ishee irratti pilaastik sarjarii kan hojjetattedha. Kunis opereeshinii harma ishee guddisuuf godhamedha. Bifuma kanaanis fuulaa fi qaama ishee iddoo tokko tokko irratti pilaastik sarjarii hojjetatteetti. For a long time, it's always been like a dream of mine. It's really hard to find a surgeon, almost impossible. Pixel gaaffii gaazexeessonni qaama kee irratti jijjiirama kana fiduu keef hin gaabbitu jedhanii gaafataniifis akkas jettee deebiste. Ani kaayyoon koo waan na gammachiisuu danda'u hundumaa raawwachuudha. Jireenya koo keessattis akka waan hundumaa caalaa wanta sirrii hojjedheetti natti dhaga'ama jettee deebisteef. Just the severe transformation. I want to ask you medically, purely medically, what's the recovery been like after losing your rib? The goal is to do what makes me happy. I've never been so happy in my complete life. For the first time in my life, I feel like I'm doing the right thing for me. Do you have to change to be happy? No, I don't have to change, but I think it's fun. And not fun in the way that, I need to do it all the time. Stacking Cats. Namichi argitan kuni Deenizaan Veer jedhama. Nama lammii Ameerikaa ta'edha. Namichi kuni jaalala inni qeeransaaf qabu bifa isaa gara qeeransaatti akka jijjiiru taasiseera.
Deenis taatuuwwan qaama isaa irratti bocamaniin galmee addunyaa irratti nama galmaa'uu danda'edha. Qaama isaa haala kanaan bocuufis yaala baqaqsanii hodhuu si'a 14 nama godheedha. Akkasumas haala argitan kanaan qaama isaa jijjiiruu fi sa'aatiiwwan 7,000 yookaan immoo ji'oottan 10 ol kan itti fudhatedha. Deenis imala qeerransa fakkaachuu kan eegalee yeroo umuriin isaa 23 tureetti. Innis taatoo xiqqoo harka isaa irratti fakkii adurree bocamee ture irraa kan eegaleedha. Adeemsi kunis itti fufee haala argitan kanaan gurra isaa akka gurra qeerransaa fakkaatutti ofirraa muree akkasumas naannoo hidhii isaa keessaa sibiila galchuun areeda qeerransa isa fakkeessuu sibiila of keessa kaa'e sana keessa kaa'uun qeerransa fakkaachuu fi nama yaalii godheedha. Deenis gaaffii gaazexeessonni maaliif qeerransa fakkaachuuf yaaltee jedhanii gaafataniifis akkas jedhee deebise. Wildcats, tigers, other animals, I have a very strong instant relation. Ani hawwiin koo namaa fi qeerransa gidduutti hariiroo gaarii uumuudha jedhe. Kana jechuunis namnii fi qeerransi akkuma horiin manaa hariiroo gaarii uummatanii nama waliin jiraatan qeerransa waliinis hariiroo gaarii waliin uummatanii akka jiraatanii fi hariiroo gaarii gidduu isaaniitti uumuudha jedhe. Animals they believe are with masks. Coyote drop-ins, they're fairly old, several weeks old. Some deer tracks over here, but not very. Maybe we'll get lucky and catch something fresher up here. Over 20 years ago, he began the process of transforming himself into a tiger, trying to become more like his totem. I'm following a very old. It's early morning in San Diego, and Kat's flying to Phoenix. He's scheduled for another operation he hopes will make him look even more tired. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Naatoo viidiyoon har'aaf qabadhee dhufee namoota xiyyeeffannaa addunyaa kana irratti argachuuf jecha qaama isaanii fooyyessan irratti viidiyoon har'aaf qabadhee dhufee kana fakkaata ture. Namoonni akkan itti fufee viidiyoo jedhuuf na jajjabeessuu barbaadanii fi akkan itti fufee viidiyoo mata duree garaagaraa irratti hojjedhu barbaadan viidiyoo kana laayik gochuun na cina dhaabbadha. Akkasumas warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii keessan na godhadha. Torban viidiyoo mata duree haaraa wal argina. Yaada viidiyoo kana irratti yoo qabaattan ammoo koomentii jalatti naaf barreessaa. Wanta hanga dhumaatti daawwattaniif hedduu galatoomaa. Torban nagaa isiniif haa ta'u.